matee qabuu danda'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkana jedha. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Gara fuulduraatti yaada. Gara fuulduraatti tarkaanfadha. Gara fuulduraatti abbala. Gara fuulduraatti ilaala. Gara fuulduraatti karoorsa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ittaanee immoo maal jedha nan hiixadha jedhee irra caala adeemsa kana hiixachuurra iyyuu darbee waa tokko jedha. Akeeka sana bira ga'ee yeroo jedhu galma jira jechuudha. Galmanni irraa lafatti ka'an jalqabaa lafatti ga'an jira. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf immoo nan kaadha. Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf adeemsa jireenya kiristaanummaa yeroo yaadnu qabxoota 4 arfan darbe keessatti dubbadhe. Qabxiin jalqabaa namni karaa adeemu tokko kiristaana kan ta'e tokko kan inni beeku qabu maa inni eessarraa jalqabaa isa jedhuudha. Kanaafiyyuu kan inni beeku qabu kiristaana ta'uurraa akka jalqabu. Namni adeemsa kiristaanummaa deemuu barbaadu tokko warri deemanii keessa jiranis waggaa meeqayyoo deemanii kan hin beekne taanaan beekuu qabu jedhee kan amanuu fi namni adeemu tokko kan inni irraa jalqabu kiristaana ta'uurraa jalqaba. Kiristaana yeroo taanu immoo kiristaanummaan jireenya bakka ta'ee fi guddachaa adeemaa, mul'achaa adeemaa, dagaagaa adeemaa, ormiin argaa, firriin argaa, alagaan hin argaa, namni hunduu argaa adeema bakka ta'ee fi guddachaa adeemuu qaba. Guddinatu irraa eegama. Inneetu waa'ee guddinaa qabxii baay'ee kaafnee dubbanne isa keessan deemu. Wanti guddatu tokko immoo kan inni argisiisu keessaa tokko maa inni ija argisiisa inni. Ija godhachuus qaba inni Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa ija hafuuraa 9 tarreessinee ija sana irratti immoo jireenyi keenya maal fakkaata? Ija maaliin nurratti iddoo qabatee jira? Ija maaltu waaqa nurraa eega jennee isa dabarree afuraffaa irratti torban isa darbe kan nu ilaallee gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaa beekuu qabna. Gufuu deemsarra jira bakka ta'eef gufuu beekuu qabna. Karaarra baanu beekuu qabna. Kan namatti tolu deemsa kiristaanaa kana keessatti yeroo hundaa kanan jaalladhu kanan yaadee gammadu'anii sagalee Waaqayyoo ibsaa miilla keenyaati, ifa karaa keenyaati. Dukkana keessan deemnu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nu dura bu'ee kana deemu immoo geggeessaa tokko qabna. Kan hamma dhuma biyya lafaatti nu biraa namni. Guyyaa guyyaadhaan kan nu adeemsisu. Har'a hosii fuudhee deemeeraa nan nuffee amma onaa game hin danda'u baqqaa kan nuun hin jenne. Kan nun nuffine yeroo hundaa gateettii bal'aa kan nuuf qabu. Nu baatee adeemuudhaaf kan si'uma tokkollee lafa nu kaa'u kan hin barbaanne, kan garaa nuu laafu, kan nu ho'u, abbaa bira kan jiru, abukaatoo gaarii kan ta'e Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataa qabna. Kanaaf adeemsa kan yeroo yaannu gammaduu qabna. Gammannee adeemna, gammannee tarkaanfanna. Qophaa keenya miti, leexaa miti. Qophaa yeroo taatan sodaattu, qophaa yeroo taatan hin roobmitu, qophaa yeroo taatan waan baay'ee ta'a laata jettu. Abdii guddaa qabna. Abdii guddaan nuu kenne. An guyyaa hundumaa ammaa jalqabee hamma bara hundumaatti isinii wajjin nan ta'a kan jedhe inni amanamaa bakka ta'eefi isa ilaalaa deemna bakka ta'eef adeemsa kana keessatti homaa wanti nu fudhachiisus wanti nu shakkiisu hin jiru jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maaliif yoo jettanii isa iji keenya hin argine hin arga. Isa fuulduratti nutti dhufuuf jiru malamaa jiru ni ilaala. Isa bitaa mirgaan nu hin beekne callisnee deemnus gufuusa cimaa ta'e isa maal ta'e karaa hundumaan ilaala bakka ta'eefi lafa kaanitti ilaa garbicha yoo kana dursi dura jiraarra tarkaanfadhu nuun jedha. Ilaa karaan kun asii miti immoo gara mirgaarra gorii gara bitaarra gorii nuun jedha. Lafa humna keenyaa ol ta'e immoo beeka bakka ta'eefi ol fuudhee akka mucaa xinnoo nuyi bobaa qabnee waa tokko dabarsinu irra nu dabarsa. Waamee qara si dabarsee waamee qara nu dabarsee waamee qara nu tarkaanfachiisee guyyaadhaan nu ga'e malee nu har'a ga'uu hin dandeenyu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafitu faarsaa Daawitirraas akkas jedhama. Otuu nu wajjin Waaqayyo hin taane ta'e haa jedhu Israa'el jedhama. Otuu Waaqa nu geggeessine ta'e, otuu Waaqa nu hin bobbaafne ta'e, otuu Waaqa nu dura hin gorre ta'e, otuu Waaqayyo harka nu hin qabne ta'e, otuu Waaqayyo kallattii nutti dargisiifne ta'e dhugaan isiniin jedha har'a ga'uu hin danda'u. Adeemsi koo kanaan dura hafa ture. Garuu inni waan hundaarra nu tarkaanfachiisee yeroo dadhabbii keenyaattis nu danda'ee yeroo nuyi abdii kutannuttis mogolee keenya jabeessee nu baatee lafa nu baachuu nu barbaachisutti inni har'aan nu ga'e ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus eebbifamu bara baraan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa abdiin keenya boris jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo adeemsa kana keessee tokkoon keenya nu deemsee egaa hamma har'aatiin nu ga'eeraa.
Kanaafi kiristaanummaan kiristaana ta'urraa eegallee guddinni nurraa eegamu immoo guddachuudhaafis homaa tokko waan tokko rakkan nu hin qabnu guddina isa karaa inni guddisus guddachaa adeemnee hamma har'aa geenye immoo bara keenyaasaafis akka deemnu waaqa nurraa barbaada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf kallattiidhumaan har'a immoo qabxii ittaanee jiru tokkoon deema sa'aatii koo wajjin adeemuudhaaf jechuudha. Kanaafi ija laalleerraa deebinee gufuu laalleerra gufuu baay'ee jira. Gufuu sana keessatti nuyi yaada waaqayyoo wajjin hin deemne taanaan gufuun sun maree booddeetti nu deebisa. Yeroo maree booddeetti nu adeemsu immoo waa baay'eedha adeemsa jireenya kiristaanummaa keessatti jechuudha. Har'a immoo yoo waaqa jedhe kan nu walii wajjin ilaallu isa qabxii shanaffaa laalla. Maa inni qabxii shanaffaan namni karaa adeemu tokko adeemsa jireenya kiristaanummaa keessatti beekuu qabu yoo jettani inni shanaffaan dudhaa kiristaanummaa. Dudhaa kiristaanummaa. Kiristiyaan vaaliyuus jedhamu jechuudha. Dudhaa kiristaanummaa beekuu qabna. Dudhaa yeroo jennu maa inni gatii waan tokko, vaaliyuu waan tokko, kallattii fakkeenyaaf akkamittiin isinii ibsa dudhaasa jedhamu kana biyya keenya keessatti waajjira tokko tokko roorroxxanii vaaliyuun keenya seetochaa achi jedhu dudhaan keenya kanaan adii kaa'u. Achi keessa tokkoffaa maa inni dhugaadhaan hojjenna jedhu. Afaan Amaariffaatiin haqqanyinna jedhu. Dhugaan hojjennachuun maa jechuudha? Kanaan beekamna. Namni kanaan nu beeka. Waajjira keenya dhuftan kana. Waan tokko achi qabnee isin hin qabnu. Dhugaaf dhuftan taanaan dhugaan isin keessumsiifnee karaarra isin beekna. Akka jechuun maa jechuudha? Gubboo nu laattan hin nyaannu. Wanta sirriin taanee sirriidha jennee isiniif hin laannu. Wantuma sirrii goonutu nuyi dhugaadhaan hojjenna bakka ta'eef jedhanii kaa'u. Gaafa raxxanii itti lixxanii wanti barreeffamee jiru dudhaan isaan qabanii fi hojiin inni hojjetamu faal'aa ta'anii argitu bakka baay'eetti. Waan xiqqoo raawwachiisuuf illee qajeelummaatu hin jiraatin beekamaadha. Karaan taaniinitu waan irraa eegan qabu. Isa kana dudhaa jechuun biyyi lafaa dudhaa mataa isheetii qabdi kan ittiin beekamtu jechuudha. Dudhaan biyyi lafaa ittiin beekamtu qabdi. Kiristiyaannis kiristiyaanummaa yeroo jennu adeemsa jenneerra kiristiyaanummaa yeroo jennu jireenya jenneerra akka jireenyaatti waa baay'ee ilaalleerra jireenya eega jennee kun nama wanta mul'atu wanta guddatu guddinni isaa yookaan walitti hin cinne hamma guutummaa kiristoositti kan adeemudha jenneerra hamma guutummaa kiristoositti adeema yeroo jennu immoo dudhaan isaa maa inni kiristiyaanni tokko kiristiyaanummaa dhumti mataan isaa akka waliigalaatti dudhaa baay'ee qaba. Biyyi lafaa dudhaa baay'ee qabdi kan ittiin dhaadattu. Waa baay'ee kaasuu hin dandeenye kan biyya lafaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo irraa gaafa laaltanii Filiphisiis boqonnaa 3 irraa maal jedhaa? Waa'ee namoota adda addaa kaaseetu salphinni isaanii ulfina isaanii jedha. Wanti silaa nama saalfachiisu, wanti silaa nama salphisu ulfina isaaniiti jedha. Maaliif isaaniitiif dudhaa isaanii godhatu bakka ta'eef? Sammuu isaanii sirrii miti bakka ta'eef. Fakkeenyaaf nama tokko barbaadanii irraa saamanii waan barbaadan godhanii hacuucanii ajjeesanii saamanii waan tokko ittiin fakkaatu. Dudhaa isaaniiti kan ittiin beekamudha. Kanaan beekama kallattii kan ittiin murtee kan isaan ittiin kennan kan isaan qajeelfama amala isaanii kan mul'isu jechuudha dudhaan. Kanaaf dudhaan kiristiyaanummaas immoo sagalee Waaqayyoo irraa waan baay'eetu jira. Biyya lafaa keessatti biyyi lafaa dudhaa mataa isheetii akkuma qabdu adeemsa mataa isheetii keessatti sirriidha. Safartuun koo kana, gatiin koo kana, kan na mul'isu kana, kan namni ittiin na beekan kana, kanan ittiin qajeelfama kennu kana, kanan ittiin murtee kennu kana jettee akkuma keewwattee sagalee Waaqayyoo irraa immoo kiristiyaanummaanis dudhaa qaba, vaaliyuu qaba, gatii qaba. Isa kan nu shanaffaa irratti ilaallu jechuudha. Kanaaf adeemsa jireenya kiristiyaanummaa kana keessatti dudhaa kiristiyaanummaa kana vaaliyuu kiristiyaanummaa kana hin beennu taanaan wal maknee jiraanna jechuudha. Adda baafnee hin beennu taanaan. Akkuma biyyi lafaa dubbatu dubbanna. Akkuma biyyi lafaa faradu faranna. Akkuma biyyi lafaa yaaduu yaanna. Akkuma biyyi lafaa abjootu abjoonna. Akkuma biyyi lafaa godhu goona jechuudha. Na hubadhaa. Biyya lafaa keessa jirra. Biyya lafaa namoota biyya lafaa wajjin jiraanna. Haa ta'u malee wanti nu goonu, wanti nu yaannu, wanti nu irra deemnu, wanti biyya lafaa godhu hundumaa miti. Maanirree vaaliyuu kan ittiin adda nu baatu jira. Anaaf isiniin jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maaliif yoo jettani nuyi biyya lafaa keessa jiraannu malee warra gatiin bitamedha.
Nu biyya lafaa jiraatu malee galma tokko qabna kan itti galu, kan itti waamamnu. Nu biyya lafaa keessa jiraannu malee gatiin nutti bahee jira bakka ta'ee fi waan tokko adeemsa adeemnu adeemsa namni hin galleef nuyiif gale tokko jira bakka ta'ee fi achirra yeroo deemnu kana vaaliyuu kiristiyaanitii hin beekne taanaan hin rakkanna. Amma bara ammaa kana keessa rakkinni waldaa kiristiyaanaa biyya Itoophiyaa keessa jiru. Maalinni yoo jettanii kiristiyaan vaaliyuusa jedhamu kanan beekan. Yookiin immoo beekaniitu vaaliyuu biyya lafaa keessa jiraatanii waliin makanii jiraatu. Duudhaa kanan beekan, duudhaa kiristiyaanummaa kana. Kanaaf nuyi duudhaa kiristiyaanummaa kun maal fa'iisa jedhu hundasaa tokko tokkoon diigee dubbachuuf yeroo hin qabu. Garuu hundasaa waa walitti nuu qabu dubbadha. Hunduma isaa waa walitti nuu qabu duwwaani dubbadha. Baay'eensaa barumsa keenya yeroo darbee keessatti waan tokko tokko kaafneerra isumatu deebinee ilaalla. Fakkeenyaaf hunduma walitti nuu qabaa. Kiristiyaan vaaliyuu jennee kan hunduma walitti nuu qaba jennee matsaaf qulqulluu keessaa luqqisa baay'ee kan nu argannu keessaa wantoota gurguddaan sadii jiru. Isaanis maa inni kiristiyaanummaa keessatti duudhaan kiristiyaanummaa hedduu yoo ta'e iyyuu keessumaa warri sadan kun irra deddeebi'amanii caqasamaniiru. Warra akka maalii? Jaalala, amantii, abdii warri jedhaman kun jechuudha. Jaalala, amantii, abdii warri jedhaman kun irra deddeebi'amanii baay'ee caqasamanii in argitu jechuudha. Wanti baay'een jira. Fakkeenyaaf yeroo darbee ija hafuuraa laalleera. Iji hafuuraa kun karaa gara biraadhaan maal ta'a? Duudhaanuma kiristiyaanummaa ta'a. Achi keessa tokko jaalala. Deebi'ee immoo garraamummaadha. Deebi'ee immoo gaarummaadha. Kan maalummaan nama sana maalummaan kiristinnaa kan ittiin mul'atu jechuudha. Akka keessatti amma seen sadan kun baay'ee Phaawulos bakka baay'eetti irra deddeebi'ee calaqqisiiseera. Tasalonqeessa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa waraqee isinii dubbisee isee duwwaan caqasee sakaanii ofii keessanii dubbifattu. Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa 3 isinii dubbisaan dhaggeeffadha. Egaa kadhannaa obboleettiin keenya nuu kadhatteen Waaqayyo dhagayeera. Kadhannaan sun ammayyuu hojjeta ho'aadha. Isumaan itti fufe beekan dirqama kadhadhee itti lixuu amaleeffannee waan ta'eef hin godhu kan nuu kadhatameera. Waaqayyo nu dhagayeera nu wajjin jira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isan isinii dubbisa. Hin yaadattu yoo ta'e namoota yeroo sana jirtanii zuumiidhuma kanarratti tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3-4 irratti hundaa'ee barumsa tokko isin barsiiseera. Maal jedheen isin barsiisee? Jabinni waldaa tokko maaliin madaalama jedheen isin barsiisee ture. Waldaan tokko jabduudha kan jettu. Humna qabeettiidha kan jechisiisu. Cimtuudha kan jechisiisu maal fa'i jedhee isin barsiiseen ture. Waggaa tokkoon dura natti fakkaata kananii lallaba kana wayii barumsa kana barsiise. Kutatti kana duwwaa irratti hundaa'e. Kanaaf gara warra Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa 2 ka'ee meesiniin dubbisaa dhaggeeffadha. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessanii fi Waaqayyoon hin galateeffannaa jedha Phaawulos. Lakkoofsa 3 irratti immoo maalidha? Fuula Waaqayyoo keenyaa fi abbaa keenyaa duratti jedha. Ilaa gaamma itti aanee ilaala. Fuula Waaqayyoo keenyaaf abbaa keenyaa duratti tokkoffaa hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdachuutti jabaachuu keessanii in yaadanna. Waldattii kanaafi inni guddaan Phaawulos gara gadiitti deemaa kan inni caqase hundumayyuu cimina waldattii kanaa kan inni ittiin dubbate vaaliyuu waldattii sanarraa mul'atuun. Yeroo hundumaa Waaqayyoon duratti kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa eeyoon galateeffannadha. Waaqayyoon galateeffanna. Sababii nu galateeffannuuf immoo sababii gurguddaa sadiitu jira. Sababii mana gurguddaa ijaarrattanii fi sababii lallabdoota baay'ee horattanii fi sababii raajota baay'een isin keessaa ka'anii fi sababii qarshii miliyoonaan lakkaa'amu akkaawuntii irraa qabdanii fi sababii amantoota 200,000-300 qabdanii fi in jedhu kan isin dhibu. Sababiin Waaqayyo duratti isaan galata dhiyeessaniif inni guddaan maal yoo jettan tokkoof tokko duudhaa kiristiyaanummaa isaanirraa barbaadamu nama gara biraarraa adda isaan godhu murtee isaanii keessatti kan isaan gargaaru amala isaanii kan sirreessu duudhaa kiristiyaanitoo qabaachuu qabu waldaan too qabaachuu qabu wanta gurguddaa sadii dubbata. Innis lakkoofsa 3 irraa maalidha?
fuula waaqayyo keenyaaf abbaa keenyaa duratti waa'ee keessan dhoofnee kan nu galateeffachiisu inni jalqabaa maa innidha? Hojii amantii keessaniiti. Kan isin ittiin beekamtan amantiidhaani. Hojii amantiitu mul'ata isinirraa. Waaqayyotti abdachuun keessan, waaqa irratti hirkachuu keessan, isa irratti hirkattanii tarkaanfii fudhachuun keessan, isa irratti hirkattanii jiraachuun keessan, isa irratti hirkattanii waan hundumaa karoorsuun keessan, isa irratti hirkattanii kallattii irra adeemtan irratti waaqayyoon abdattanii amanattanii adeemuun keessan akka nu waaqayyoon galateeffannu nu godha. Hin yaadattu yoo ta'e yeroon barumsa kana qotattii irratti hundaa'ee barsiise otuu akka hintsaatii anis isinis waldaan Pirotestaantii gatiin qaba. Jabduun jedhamtu. Jiru kaateedraalii gurguddaa warri dhaaban ilaaluuf kan nama hawwisiisu. Hawwata warra tuurizimii illee kan ta'uu danda'u. Iddoo babbareedaa baay'ee kan namatti tolu asoo biyya keenya keessa Finfinnee malafama jiraannu kana keessallee jiru. Keenya garuu hin jiru. Garuu waa tokkotu jira. Otuu isaan duudhaa kanaan namni mul'ata ta'eetii nu banneera. Nan yaadadha isinitti beera namni baay'ee dur mana waaqayyoo keessa ture akka falaasamaa ture nama guddaadha. Naqamteen jiraachaa ture baay'ee nu jaallatu nutti dhiyaatu maqaa isaanii tunnee hundi keessan beektu dhee yaada. Baay'ee chaalenjii nu godhu hojii waaqayyootti maaltu rakkisee sa'a aannanii kana bakkeetti baanee binnee hin tiriigoona haadhi manaan keessa dhiisaa hojii hojjedhaa nuun jedhu. Jedhanii waa'ee kiristinnaa yeroo haasa'u maaltu rakkisee abbeen mati matsaafa warra Yihudaatti naan jedhu. Isinillee kan keessan immoo na dhibaanaan jedha maa inni naan warra akka ortodoksii kunillee warra akka musliimii kunillee masgiida gaggaarii kana maa inni maqaansaa bataskaana gaariin kuni gaafa biyyi keenya birmadummaa taatu lafa muuziyeemii nuu ta'a. Namoota dhufee do'ata. Keessan garuu maaltu do'atama? Sharaa arangaadee, sharaa samaayawii, sharaa maalii katamaa kozii fakkeessitanii jedhan. Dhugaadha hin bareedu. Garuu achi keessatti maaltu jiraachuu qaba? Amantiin jiraa oola. Phaawulos kana ilaali waan tokko dubbatu kan isin. Waaqayyoo waa'ee keessanii galateeffannaa. Waa'ee keessanii waaqayyoo ulfina laannaa. Abbaa keenya duratti akka galateeffannu kan nu godhu duudhaa kiristiyaanummaa isinirraa mul'atutu jira. Innis maa inni hojiin amantii keessanii guddaadha. Waaqayyoof galanni guddaadha ta'u. Amantii jechuun maal jechuudha jedhee amma hin kaasu. Inni mata duree guddaa waa'ee amantii yoo dubbadhottanii waan baay'eedha. Waa tokkittiin waan jedha. Amantii jechuun maal jechuudha? Wanta ijaan hin argine tokko, wanta harka keenya keessa hin argine tokko akka waan argineetti keessa keenyatti lakkaa'u jechuudha. Yeroo akka jennu amantiin jaamaa miti. Yeroo akka jennu amantiin waama difinii tokko miti. Amma kun hin jiru waaqayyo kana hin godha jechuu danda'u jechuudha. Amantii mataa keenya irratti immoo miti. Amantii dandeettii waaqa irratti hundaa'e. Torban darbee dubbadheera. Namni tokko tokko amantii mataa isaatii amana. Amantii mataa keenyaa miti nuyi. Amantii waaqayyo dandeettii waaqayyo irratti hirkate. Amantii hafuura qulqulluu irratti hirkate. Amantii waaqayyo akka inni godhu beekuu irratti hirkate. Waaqayyoof galanni guddaadha ta'u. Kanaaf waa'ee amantii salphaa miti. Ittaansee addoodhuma kanatti Phaawulos maal jedhaa? Duudhaa isa lammaffaa immoo dubbata waa'ee galateeffatu waa'ee jara kanaa kan isaan ittiin beekamanii fi kan namoota isaan duraan argee dhugumayyuu kan isaan jechiisu jechuudha. Kan isaan waan kompromaayiz gochuu hin dandeenye yookiin immoo fooyyessanii homaa hon jedhu jechuu hin dandeenye. Namoota tokko tokko maal nama si'an maali ati amantiin garaa keessaati. Amantiin garaa keessa keewwattee maal isa kana akkuma biyyi ta'e eeyyee yookiin soba ta'e eeyyeen jettu. Amantiin garaa keessaati. Amma fakkeenyaaf durattam jedhama bara dargii keessa yeroo akkasitiin kadhattanii irbaata nyaattanii namni hunduu sin laala pheenxee ta'uu beeka bakka ta'eef namooti baay'een hin saalfatu. Kanaaf namoota tokko tokko kana jedhu. Maanni amantiin garaa keessaa waaqayyoon nu kenneeti akkasumatti waaqayyoon keessa keenya dhabdanne yoo nyaanne hoo. Inni akkasii maanni amma amantii guutuu miti. Maaliif kan ittiin na beekanii gad jedhee kadhachuudha. Ilaa warratti pheenxee warratti akkasii akkanuun jedhame sodaadhatu namooti baay'een akka jiru. Warri kaan immoo akka qeesii wayii harka sobanii akka godhanii nyaatu. Isa akkasii waliin makoon jedhan karaa kootiin. Wanti barbaade dhufu abbaan barbaade ilaalu minaan kana galateeffan. Hin eebbisna akka godhu jechuu danda'u jechuudha. Waaqa irratti amananneeti. Kan nu goonu waaqa osin nuu kenne nu harka keenyaan kanan godhanne namni biddeen watti dhiyaatee iyyuu qunxurateetu nyaatiin karaa hafuu danda'a. Kana sin nuu kenne jechuu danda'udha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf ittaansee inni Phaawulosii duudhaa guddaan inni lammaffaan immoo jedhu fuula waaqa keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jedheetu jaalalaaf dadhabuu keessan immoo dhattaani.
Maal jechuudha? Jaalala fakkeessaa utuu hin ta'in, jaalala namni isinirraa argu, duuka buutota Kiristoos ta'uu keessan kan ittiin masakkaramu, dhugaa kan ba'amu, ilaa isaan dhuguma hojjetoota waaqayyooti kan ittiin jedhamu, ilaa isaan dhuguma amantoota kan isaan jedhamu, ilaa isaan dhuguma duuka buutuu sirriidha kan ittiin jedhamu, jaalala dhugaatti isin gidduutti mul'ataa jira. Jaalalaan dadhabuu yeroo dhummoo jaalalli nama dadhabsiisaa jettan exactly nama dadhabsiisa. Dadhabbii jechuun akka ba'aa miti. Maaliif nama dadhabsiisa yoo jettanii nama jibbe jaallachuu jechuun cimaadha. Nama abaaru jaallachuu jechuun cimaadha. Nama du'a keessan barbaadu isin immoo jireenya barbaaduuf hin cimaadha. Nama baduu keessan, hari'amuu keessan, gaddeebi'uu keessan, gadadamuu keessan barbaadu isin immoo waaqayyo dhiisii fi jiraachisii jechuun cimaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos jaalalaan dadhabeeraa yoo jettan eeyyee dadhabeera. Kan akka isaatii fakkeenyummaa guddaa nuu ta'uu danda'u jaalalaan dadhabee kan akka isaatii biyya lafaarra hin jiru jiraachuu hin danda'us. Nama ta'ee akka dhalate kan godhe iyyuu jaalala. Bifa waaqummaa isaatii isa waaqaan isa qixxeessatu akka waan waa'ee hin baafnetti lakkaa'ee jedha Filiphisiiyuus irraa. Garba ta'ee bifa namaa uffatee dhalatee jedha. Jaalala. Gaafa olii gad isa gidirsanii cunqursanii maal godhan yaa abbaa waan beekan waan godhan hin beekanii isaanii dhiisi kan jechisiise jaalala. Karaa qalloo Golgotaatti geessu daandii Yerusaalem awwaara gidduurra dhiiga coccobsaa masqalii isatti fannifamu baatee dhiphatee yeroo jala deemee isa qabee dafqee du'ee takka kufaa ka'u ka maal isa godhe jaalala. Yeroo warri Roomaatti geessanii meechirraa buusikaa jedhanitti qoosanii inni immoo achirra taa'ee hamma siiqaa kan dafqa du'aa coccobse maal jaalala. Kan salphise maal jaalala. Jaalalli dadhabbii qaba eeyye. Phaawulos kanaafitu isin yaa warra Tasalonqee jaalala keessan yeroo laallu waaqayyoon galateeffannaa waa'ee keessan namatti himuu isin barbaachisu kan isin ittiin beekamtan kanaa maal inni immoo jaalalaan dadhabdu waliif. Waaqayyo gooftaa maccaanuunis nu haa gargaaru. Duudhaa vaaliyuun kiristaanummaa isa kana. Isa kana amala isaanii kan sheeppi godhu. Isa kana murtee isaanii kan murteessan godhu. Isa kana pirinsipilii yookiin qajeelfama jireenya isaanii jechuudha. Kanarraa achi mixxiqanii as hin mixxiqan. Kanaafi wantooti sadan kunii iddoo guddaa qabu kanan jedhe dubbadhuuf kanaafi hunduma isaa walitti nuu qabu booddeen itti dhufaa deema. Daddafee deemuun barbaada. Achumatti jaalalaaf dadhabuu keessan jedheetu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessan hin yaadannaa. Abdii. Humna qabdanitti jabaachuu keessan abdachuu keessan jiru. Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessa jira. Abdiin bara baraa nama jalaan jinne Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataati. Abdiin bara baraa nama hin dhiifne, abdiin bara baraa nama hin nuffine, abdiin bara baraa ammoo naga'e kan hin jenne. Warri ijoolleedhaan hin jiru. Nama dadhabsa bakka ta'eef, nama bakka taaneef. Namni horii godhatu abdii bara baraan ta'uuf, beekumsa abdii bara baraan ta'uuf, taayitaan abdii bara baraa namaan ta'u, wanta abdii namaa ta'u hin jiru. Isa kanatu Phaawulosii wantoota sadan gurguddaa kana yeroo yaadnu Waaqa keenya yeroo hundumaa waa'ee keessaniif hin galateeffannaa jedhama. Waldaan jabduudha jedhamtu, energetic jedhamtu, humna qabeetti jedhamtu si wantoota sadan kana kan qabdudha. Ciminni waldaa ta'uu kan isinitti madalantu kana. Ciminni jireenya kiristiyaanummaas kana. Duudhaa kiristiyaanummaa kan ta'es kanaaf. Maaliif kana hin qabne taanaan hojii hin qabu. Kana jiraannaan immoo hunduma walitti qaba. Hunduma walitti qaba. Jaalala Kiristoos nu jaallateen jaallatamneetu inni nu waameessa keessa jiraanna. Jaalalli kana caalu hin jiru. Amantiitti hirkannus hin jiru. Bakka waan tokko hin jiru. Kiristoosiin garaa keenya irraa jaallannee isatti of laanneennaan jaalalli keenya cimaa taanaan amantiin keenya cimaa ta'a. Amantiin keenya cimaa taanaan abdiin nu isarratti qabnu cimaa ta'a. Waaqayyo isa kana danda'a isa kana dadhaban jiru. Hundumaa akka danda'u amanneeti kan nu wajjin hin jiraannu. Maqaan isaa bara baraa akka eebbifame haa ta'u. Kanaafitu Phaawulos bakka biraattis Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti yaada kana jabeessu haasa'a Phaawulos. Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti yaaduma kana jabeessu haasa'a. Ilaa na dhaggeeffadhaa 13 irraas immoo akkana jedheesuma haasa'a. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Isaan kun sadan
Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caalaa. Maaliif gaafa jaalalli dhugaan jiraatutu amantiin jiraataa, abdiin jiraatachuu barbaadeeti. Malee sadarkaa kaa'u miti. Amantiin, jaalalli, abdiin jarri kun hafanii jiraatudha. Itti fufu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hamma dhumaa itti fufu wal biraan hafan. Kanaaf duudhaan kiristiyaanummaa isa kana jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa dhaqeen isin dubbisa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraas akkana jedha. 3:14 irraa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa. Gararraadhaa ka'ee ni dubbiftanii waliif lakkoofsa 12 ka'ee isin warra fo'aman, warra waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallataman erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa gad of deebisuu, garraamummaa obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa jedheetu waliif danda'a. Keessa jiraadhaa waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa jedheetu 14 irratti isaan kana hundumaa irratti. Maaliif hamma kana kan isin qabaachuu dandeessanii isa Phaawulos ittaanee dubbate kanan jiru taanaan qabaachuu hin dandeessanidha. Isaan kana hundumaa irratti jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jaalala isa waan hundumaa raawwatamaa godhe walitti hidhu qabaadha. Kanaafini jaalala amantiif abdiin kun duudhaa kiristiyaanummaa hundumayyuu walittidha. Hunduma isaa walitti qabata. Paakeejii guddaan qabee jiru jarreen sadan kan. Paakeejii guddaan hunduma isaa qabatee jiru. Kun guyyaa guyyaadhaan jiraachuu qaba. Waldaa yeroo argan, amantoota yeroo argan, waldaa yeroo jennu isinii galagaa muka miti hin miti beektu. Al amantoota yeroo argan namooti maaliin nu beeku? Maaliin kan nuyi murtee laannu? Maaliin kan karaa keenya sheeppi nu godhu? Maaliin kan kallattii ittiin adeemnu? Maaliin kan qajeelfama jireenya keenyaa duudhaan vaaliyuun kiristiyaanummaa nu keessatti mul'atu? Maaliin isa jedhu akka yaadnu barbaada. Isa kana inni guddaan jechuudha. Iji hafuuraa nuti karaa adda addaa baranne mataansaa achuma keessatti deebi'ee calaqqisa akka duudhaatti deebi'ee lakkaa'ama. Akka duudhaatti deebi'ee lakkaa'ama. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafiyyuu jarreen sadan kun garuu tasuma fooyya'uus shaaramuus kan hin dandeenye kiristiyaanota kan ittiin beekaman waldaan tokko kan ittiin beekamtu cimtuu kan ittiin jedhamtu hundee gadi fageeffatteeti kan ittiin jedhamtu wantoota gurguddaa kana sadan. Amma immoo dhugaa dubbachuu yoo jettanii namooti duudhaa kiristiyaanummaa kanaan madaaluu jettan miti. Akka waldaatti fudhatan birrii meeqa qabdi? Amma si'ana biyya keenya keessatti akkaataan hojii biyya lakkoofsa biyya kanaatti hin deema bakka ta'eefi gaafa sanee soddommi gahu akkuma biiroo waajjira mootummaa kamii gubaa'een hin ta'a, gubaa'ee waldaan ta'a kan waliigalaa hin ta'a gabaasa dhiyaataa, karoora itti dhiyaataa, gabaasa dhiyaatee karooratti dhiyaatu sana keessatti kan namooti waldaan keenya cimtuudha ittiin jedhanii birrii barana miliyeenii 20 sassaabnee 20 irraatii 16 hojii hojjennee miliyeenii 4 waggaa dhufutti dabarsinee yeroo abbaa biraaboo nuyi baay'ee cimoodha jedhu. Gaariidha. An mormiin qabu. Garuu safartuu gaarii miti. Safartuu gaarii miti. Wanta akkasii birriidhaan miti. Iddoo kanatti maal jedhu namoota meeqa duuka buutuu dhugaa ta'e. Namoota meeqatu jaalala Kiristoos baatee jira. Namoota meeqatu jaalala Kiristoos calaqqisiise. Namoota meeqatu gooftaatti bara dhufee jaalala kanaan booji'amee amane. Namoota amanan kana keessaa immoo meeqatu amantii isaa irratti hordamee dhaabbatee jira. Namoota dhaabbatee jiru kana keessaa immoo meeqatu abdii koo dhugaa dhadhee Kiristoos duuka dhufaa jedhanii isa silaa tammananii odiit godhanii ilaalan dhiisanii namooti waan biraa ilaalu jechuudha. Kanaafitu Phaawulos iddoo kanatti Tasalonqees duraa kanatti fufaati dubbisaan argitu. Wanti jiru Phaawulos ergaa barreesse keessatti yeroo hundumaa kana duwwaa miti yeroo kootiin malee ergaa Phaawulos barreesse dhaqaati ilaalaa yeroo hundaa waa'ee jaalalaa, waa'ee abdii, waa'ee amantii yoo hin dhuma irratti kaasaa yoo hin jalqaba irratti kaasan dhiisu. Baay'ee bu'uura, baay'ee furtuudha. Duudhaan kiristiyaanummaa keenyaa kanaan beekama jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf yeroo darbes baay'ee naasee bakka ta'eef kana baay'ee haasa'uun barbaadu. Amantiin nu Kiristoos irratti qabnu hammami? Abdiin nu isarratti qabnu hammami? Jaalalli Waaqayyoo gooftaa kee garaa guutuudhaan yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalladhu ni nuun jedhe sun hammami? Namni maaliin nu beeka?
Warri waaqayyoon hin beekne maaliin nu beeka? Warri waaqayyoon nu beeku attamitti nu beeka? Jabinni keenya maaliin safarama? Duudhaan kiristaanummaa isa kana jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 isiniin dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 isiniin dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraas akkana jedha. Kiristoos Yesuusii fi amantii jaalalaan hojjetuutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu mitiidha. Waa'ee Galaatiyaa fudhattanii Roomee wajjin wal hidhameeti kan inni jiru. Galaatiyaa fudhattan waa'ee dhagna qabaati. Phaawulosee galallabee booddee Kiristoos duwwaan ga'aa miti akka seera Museetti dhagna qabachuu qabdudha ni falmii kaasan. Warri dogoggorsoota yeroo san jiru. Kanaaf iddoo kanatti maalidha? Iddoo kanatti Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetuutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuun mitiidha. Isa miti inni guddaanii. Kan isinirraa mul'achuu qabu isa kamii? Kiristoos Yesuusiin jaalalaa fi amantiin hojjechuudha inni guddaanii jedheetu dubbata Galaatiyaarraa. Kanaaf ija fuuraa keessatti wantoota caqasaman tokko tokkos asitti deebi'anii akka duudhaa kiristaanummaattis nu fayyadu kan ittiin beekamnu mallayaa keenya gatiin kiristaanummaa kan ittiin mul'atu bakka ta'eef jechuudha. Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Namni karaa adeemu tokko gaa adeemsa kiristaanaa adeemu kan tokko gaa duudhaa kiristaanummaa kana hin beeku taanaan duudhaan biyyi lafaa ittiin of jajjuunitu jedha. Maali isatu na darbeeti jibbuu mitiiti yoon akka barbaadete diina kee lammaffaayyuutti naasa'inaan jedhe yeroo wangeelli yoon irraa godhe. Amma jibba waldaa kiristaanaa keessa jirtan lakkooftanii baay'ee isin gaddisiisa. Namni waliin odaa waldaa dhaqu jira. Du'a walii barbaadaa akka waldaa dhaqu, ari'amuu barbaadaa, diigamuu isaa barbaadaa akka waldaa dhaqu jira. Dhugumaan isin hin jiramu. Waa baay'eedha. Isa alaan ni himna, isa bakkeen ni himna, achuma keessattuu jechuudha. Garuu hafiin immoo jiru. Warri duudhaan kiristaanummaa kun irraa mul'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana isiniin eebbisa. Hafii mana Waaqayyoo waan hunduu yeroo badee duudhaan irraa mul'anne duudhaa biyya lafaatiin wal makaa yoo jiraatan illee anaaf isin hafii hambaa mana Waaqayyoo keessaa warra duudhaan akkasii amantiin jaalalaaf abdiin irraa mul'atu Waaqayyoo gooftaan maccaa nu haa taasisu. Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Deebi'ee kanaan wal qabatee kan jiru duudhaan kiristaanummaa keessatti mul'atu keessaa tokko maa inni haala yeroo kam keessatti iyyuu namni Kiristoos Yesuusiin lallabuudhaaf wangeelaaf gatii baasuudhaaf kutachuudha. Duudhaan tokko sana. Booddeetti deebi'uu kan hin qabne. Wangeelaaf gatii baasamu baasuudhaaf kutachuudha. Duudhaan nuyi itti daballee ilaaluu qabnu. Kana waldaan kiristaanaa kan ittiin beekamu. Bara kam mootummaa kam keessatti ta'u mootummaa gaarii haa ta'u mootummaa hamaa haa ta'u mootummaa amantii eeyyamu ta'u mootummaa amantii fageessu ta'u otuu waliin hin makin Kiristoos Yesuusiin labsuudhaaf Kiristoos Yesuus wajjin jiraachuudhaaf kutattee gatii kan baaftu adeemsa akkasii kutata wangeelaaf gatii baasuudhaaf bara kam keessatti iyyuu jiraachuudha jechuudha. Duudhaan kiristaanummaa inni tokko. Kana beekaan akka qabxii tokkotti fiduu barbaada. Baay'ee murteessaadha bakka ta'eef. Namooti baay'een haalatu naan mijanne haala mijeeffadheen akka jira. Yeroo mijatu wangeelaaf jiraatan yeroo mijatu wangeela dhugaa ba'anii yeroo mijanne immoo akka jiru. Sagalee Waaqayyoo immoo yeroo kamittis taanaan dubbii Waaqayyootiin akka dhaabbannu misraachoo wangeela Kiristoos akka labsinu Kiristoosiif jennee gatii akka baafnu nurraa eegama. Maaliif yoo jettan sagalee Waaqayyoo irraa bakka baay'eedha ragaa qabna. Ragaa qabna. Fakkeenyaaf Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraati. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraati. Akkana jedha. Tokko 29 irraa isiniin dubbisa. Kiristoositti amanuun keessanii duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uun immoo isiniif kennameera. Kennameera jechuun duudhaa keessan vaaliyuu keessan keessaa ta'u kana. Kiristoos amanuun keessan akka jiru gaarii ta'ee jaalalliif abdii isa qabaachuun gaarii ta'ee isa duuka kana isinii kenname tokko raanfatinaa paakeejii kana keessa maal isaaf dhiphachuun. Isaaf dhiphachuun isiniif kennameera. Vaaliyuu kiristinnaa keessaa tokko kanadha. Isaaf dhiphachuu jechuun maa jechuudha? Cal jennee marannee dhiphinatti gallaa jechuu miti. Nuyi hojii Waaqayyoof misraachoo sagalee Waaqayyoo lallabuu keessatti dubbachuu keessatti kiristaanummaa keenya bakka itti baasuu keessatti gatiin barbaachisaa yoo ta'e nurra dhufellee gatii baasuuf qophaa'u jechuudha.
Kun biyya keenya keessatti yeroo koominizimii bara dargii keessa baay'ee mul'ateera. Namoonni tokko tokko dhiisi yeroo jedhan dhiisuu hin danda'u. Hin hiikoo isa jetta isa waaqa hojjetu ajaja malee isin jetta hin ajajamuun. Kun isinirraa antiniin koo kana miti jedhanii amma dhumaatti warri deeman jiru. Maatiyus boqonnaa 5:1-10 yoo fudhattanis waa'ee makanaa dubbata. Maatiyus boqonnaa 5:1-10 lallaba gaararraa isa jedhu iddoon sun bakka ta'ee fi achi keessatti kanas kutaa tokko Maatiyus boqonnaa 5 kana gaaf tokko sin barsiiseera. Lakkoofsa tokko kaaftanii yeroo ilaaltanii Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'ee erga inni taa'eesii bartoonni gara isaatti walitti qabamanii inni barsiisuma kanaan afaan saaqqatee jedheetu karaa hundumaa dubbata. Iddoo kanarratti amma 10tti ofii keessaniitti dubbifadha. Keessumaatii lakkoofsa 11 irra gaafa dhuftan anaaf jedhanii namootni yommuu isin arrabsanii yommuu isin ari'atanii sobaan wanta hundumaa yeroo isin irratti dudubbatanis gammadaa. Isin raajota warra isin dura akkasumas ari'ataa turanii egaa yeroo hundumaa gammadaa ililchaa waaqarratti gatiin keessan guddaa hin ta'a isaaniin jedheedha. Lakkoofsa 2 irratti immoo karaa hafuuraatti Yesuusa kan ta'an gammadanii mootummaa waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garraamiina gammadan isaan biyya isa abdachiifame hin argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaan dheebotan gammadan isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf na'ana gammadanii isaan o'an argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa gammadanii isaan waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan gammadanii isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu. Warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman. Lakkoofsa 10 warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman wangeelaaf jedhanii ari'ataman gatii baasuuf warri kutatan agammadaniidha iddoo kanarra. Maaliif mootummaa waaqayyoo kan isaanii ta'edha. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Kanaaf duudhaa nuu kenname keessaa Filiphisiisuu irratti kan barreeffame keessaa tokko immoo amanuu keessan wajjiniin Kiristoos wajjin dhiphachuun isinii maal ta'eera kennameera jedha. Phaawulos kan isin dhibu waa'ee kanaa irratti waa'ee mataa isaatii yeroo haasa'u tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irraati waa tokko dubbata. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irraa. Isiniifan dubbisaa. Egaa yoo nyaattanii yoo dhugdanii yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina waaqayyootiif hojjedhaa jedha. Akka jechuun maal jechuudha? Wanti waaqayyoof ulfina hin laanne irratti wanta waaqayyoof hin taane irratti wakka waaqayyoo karaa waaqa irraa isin baasuuf wanta hojjettan karaa waaqa deemsuusin isin dhowwu irratti gatii kaffaluu yoo kaatan illee gatii isin kaffalchisan illee sodaatinaa jechuudha karaa garbaraadhaan. Maanni bakka isaa kan isin itti waamamtan yoo inni immoo duudhaa kiristinnaa keessa tokko isa kana waaqayyoof ulfinan kennaa waaqayyoo ittiin ulfaataa isa jedhu yaadaadha iddoo kanarratti kan jiru. Deebinee achumarraa gara 16 irratti immoo gaafa deemnee ilaallu waa tokko jedha Phaawulos. Lakkoofsa 16-13 irraas deebi'ee waa tokko dubbata. Lakkoofsa 16 irraa yeroo isin dubbisu. Xoofoo eebbaa isa eebbiif nurraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos hirmaachuun keenya mitiire buddeena caccabsa nurraa hirmaachuun keenya dhagna Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitiire jedha. Maaliif yeroo irbaata gooftaa fudhannu yeroo irbaata qulqullaa fudhannu lee waan ta'e matsaaf qulqulluu kaarraa nu qajeelchu tokko jira. Isa kana maanni maal gararraa ka'ee gaafa 11 irraa 10 irraa ka'ee gaafa dubbatu maal jira? Yeroo kana fudhattanitti yeroo kana hojjetanitti du'uu koo du'aa ka'uu koo deebi'ee dhufuu koo amma dhumaatti yaadattu labsaa'edha. Cal jettanii labsaa. Yeroo labsitan immoo maanni gatii kaffaluu dhufa. Gatii kaffaluu dhufu sana keessatti kutattanii gatii kaffaluudhaaf qophaasa jiru. Isafuma gatii of kaffalchiifnu deemnu miti. Bara ammaa keessa ofumaan gatii of kaffalchiifna namni akkaataatti deemsaa ollaalle. Dhanneen warra amantii koo ta'ee qabatee jiru tokkoon amantii isaanii ceepha'uutti kaanu. Yoo waqqasuutti kaanu. Gabatee warri keessan baatanii deeman gabatee shunkurtiitti kattafaman jechuutti kaanu. Achirraa gaba jalqabdan ofii gatii kaffaluutti kaanu. Akkam miti.
karaa kiristoosiin wangeela kiristoosiif jettanii gatii isinitti dhufe hundumaa baachuudhaaf kutachuu jechuudha. Wangeelaaf jiraachuudhaaf. Maaliif sira isinii dubbisiira Filiphisius irraa? Isiniif maal ta'eera jedhaa? Isiniif kennameera. Maaloon kiristoosiif dhiphachuun isiniif kennameera amanuu duwwaa mitiidha. Kanaaf jaalala, obsa, jaalala, abdii, amantii, wangeela kiristoosiif immoo gatii kaffaluuf kutachuun jedhu kuni hunda isaa kiristiyaana tokko waldaa kiristiyaana tokko kan ibsudha. Maaliif yoo jettanii akeekiseen dhaabbattuufis dhaqaa macca hundumaa maqaa abbaa ilma afur qulqulluutiin cuuphaatii waan isaan gochuu qaban barsiisaatii duuka buutuu koo godha jedhe bakka ta'e Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa ergaa guddicha jechuudha. Isa bakkaan ga'uuf yeroo kaanu keessatti gufuu baay'een nu mudata. Amma maaliif nu mudachuu dide jettanii namoonni bakka cal jedhanii ta'aniiru. Hankee sirriidha, hankoo sirriidha natti hin bu'ini. Pluralism jedhu warri teoloojii kun. Bakka ani yoonii kanatti amanee kun sirriidha na baasannaan akka hin tuqin hankoo. Kanaafuu hankoo sirriidha. Amma waan tokko tokko sooshaal miidiyaa irra wanta amma deemaa jiru tokko tokko gidduu kana dubbiseen ture. Leensaa guddinaa amma namooti baay'een kasasuu barbaadu. Waan isheen lallabde barsiifte immoo argeera. Waan isheen barsiifte wangeela barsiifte, waan sirrii barsiifte, ka'umsa wangeelaa barsiifte, wanta ija jabinaan immoo mormuu qabdu tokko immoo mormiti. Bakka sooshaal miidiyaa irratti amma leensaan akka jetteetti, leensaan Oromoof gatii guddaa kaffalteetti, Oromoof gatii guddaa kaffaltus kana jechuun qabdu jedhanii ka'u. Maanni maa xuxxe kan keenya xuxxeedha. Kan keenya xuxxeedha. Isheen lubooti baay'een kana godhu. Maaloon baay'ee kana godhu. Asii wangeela labsu achii kana godhutti waan baay'ee kaaftee dubbatte. Tarii warri dhageessan itti dheen baate. Maaliif duudhaa kiristiyaanummaa seera jiru keessaa gatii ishee baate. Kanaaf hin sodaattee kana booddee bakka akkana godhuu dhiifaman gaafadhaan jenne itti caalchistee lallabaa jirti kan isin. That is a value. Value kiristiyaanummaati kun. Waaqayyoo galanii guddaa haa ta'u. Bara kamiin keessattuu bara hamaa haa ta'u, bara hamaa hin taane haa ta'u, haala gaarii haa ta'u, haala gaarii hin taane keessa haa ta'u, Awurooppaa jiraadhaa, Afrikaa jiraadhaa, Awustiraaliyaa jiraadhaa, eessa jiraadhaa, wanta hundumaa jiraadhaa, warra Kiristoos hin jiru jiraattillee Kiristoos Iyyasuus kan fakkaatuuf gatii kaffaluudhaaf gaafa kaanu maalummaan keenya isaanitu beekamaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa isa kana jechuudha duudhaanii kiristiyaanummaa inni itti hunda isaa walitti nuu qaba jennu. Kanaafiyyuu nuyi meeqan keenyatu sodaatee afaan qabatee jira. Meeqan keenyatu duudhaa kiristiyaanummaa kana immoo hubatee adeemaa jira. Meeqan keenyatu nurraa mul'ata jedhu gaa ana dabalatee waaqa gooftaan maccaa nu gargaaru jechuun barbaada. Torbaffaa adeemsa jireenya kiristiyaanummaa keessatti dhiifama naa gootu ja'affaa ta'uu qaba irra darbee ja'affaa ta'uu hin qaba ja'affaa walitti qabee irra darbee ja'affaanii isuma ammaa kana naa cimsa irra caala dubbachuun barbaada darbuun barbaadu akka qabxii mataa of danda'e tokkotti dubbachuu barbaada beekan qabxii tokkoffaa godhee fidee kiristoosiif gatii kaffaluun akkuma jiru ta'e namni karaa adeemu karaa adeemaan adeemsa kiristiyaannaa keessatti ja'affaan wangeela Kiristoos Iyyasuus labsuudha. Kun wanta irra deddeebinee irra qabneedhuma handhee darbinu miti. Wangeela labsuudhaanii lubbuu Kiristoosii booji'uuf of kennuudha. Namni karaa adeemtu. Kun amanuurraa kan ka'e malee ulaagaaleen baheen jiru. Kunoo kan wangeelaawii duwwaadha. Kunoo kan lallabaa wangeelaati. Kunoo kan paastoriiti. Kunoo kan raajiiti. Kunoo kan lubaati. Kunoo kan maaliiti miti. Hunduma keenya laallata. Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Hunduma keenya laallata. Karaa adeemna yeroo jennu kan nurraa kenname ergamni guddaan nutti kenname isa kana. Baay'ee isaa ergammaa tuttuqeera. Wangeela labsuun waan jireenya keenya ta'eef jechuudha. Nama biraadhaaf dhugaa ba'uudha jechuudha. Waan jireenya keenya keessa ta'e dhugaa ba'uudha jechuudha. Waan nu argate, waan nu dadhabne, waan nu shaakalle malee mana barumsaa kitaaba qulqulluu lixuus hin barbaachisu. Yoo hin beekumsa addaas hin barbaachisu. Yookiin dhaxxanii leenjii addaas hin barbaachisu. Yeroon isin jedhu in essence leenjii gara biraa malee akkaataatti dhugaa baanu wal leenjisuu dandeenya. Namni tokko amanee ka'ee kana gochuu irra jiraata karaa deemu yeroo jalqabu. Kiristaana eega ta'e ka'ee kana gochuu irra jiraata. Maaliif yoo jettanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii du'a moo eega du'aa ka'ee booddee
dhaamsa dhumaa inni hin dhaabe. Dhaamsa dhumaa isa macarrashaa isa dhumaa otuu gara mirga abbaa isaa tol hin bahin dhaamsinni dhaamee ajandaa guddaa waldaa kiristaanaatiif kennee yeroo baay'ee karaa adda addaatiin lallabameera. Yeroo baay'ees ka'aa anis isan kaasa. Ajandaa guddaa kun otuu addan baasin amanaa kan ta'e hundumaaf kan kenname jechuudha. Amanaa kan ta'e hundumaaf kan kenname. Kana isinii dubbiseeni isa asirra jiru immoo isinii hin dubbifattu. Maal jedha Maatewos 28 sila tuqeeraa ilaalaa gararraa ka'een isin dubbisa 16 ka'e. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee dhaqan. Haasaa isa dhumaati. Na eegaa achitti jedhanii gad du'amu ka'ee booddee. Yeroo isa arganii hin sagadaniif. Kaan garuu hin maman. Naa sagaddanii hin mamtanis hin jenne ceephaa'us hin nanne jajuus hin nanneen. Kan inni dhufee fi jaj gochuuf otoo hin ta'in warra sagadeef shoona bartanii warra immoo sagaduu deemu ceephaa'uuf otoo hin ta'in ergaa isa dhumaa waldaa kiristaanaatiif dabarsuuf jedhe. Maal jedheen? Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaate. Warra kam? Warra sagadanis warra mamanittis. Gara isaaniitti dhiyaatee maal jedheeni? Gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Maqaan isaa eebbifamu. Egaa dhaqaa. Kun abboommiidha. Waan goonee yoo nuyi tole goonee yoo nuti galu ibne egaa dhaqaa. Maal godhaa deemtanii? Maqaa abbaatiif ilmaatti kana fura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jiraa jedhee. Kun Great Commission jedhu. Ergama guddaa waldaa kiristaanaatiif kennamedha. Waldaa kiristaanaa bifa kamiin dhaabbattu waan barbaadde na taatu ajandaa isheen geggeessuu qabdu isa kana. Waldaan kiristaanaa kan isheen kufuutti kaatu gaafa ajandaa kana geggeessuu dhiiftu. Wangeelaaf jettanii waldaa kiristaanaa keessatti wal loltan nama tola. Taayitaaf jedhanii, horiif jedhanii, abaluukoof jedhanii yeroo wal lolan garuu waldaan kiristaanaan digamti. Maaliif ajandaa kana dagatan bakka ta'eef? Kutaan kuni matsaafa qulqulluu keessatti ergaa guddaa jedhama. Ergama guddaa jedhama. Kiristoos Yesuus kanarraa dubbatee booddee hin jiru gara mirga abbaa isaatti ol ba'e. Deebi'ee gaafa dhufus kan inni gaafatu ergama sanitti kenne isa kana. Bakka Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu, kan inni nurraa eegu isa kana. Kanaaf adeemsa jireenya kiristaanummaa kana keessatti maal abaloo akkasii, abaloo sanaa miti. Adeemsa mataa keenyaa deemanna bakka ta'ee fi jireenya keenya keessatti waan dhandhamne, waan nuuf ta'e, waan argine, waan guyyaa keessa jireenya keenya keessa ta'e namoota gara biraadhaa fi misraachoo wangeela labsuun isa kana jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Faarsaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irraati akkana jedha. Faarsaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irraa. Faarsaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Yaa Waaqayyoo, ani waldaa guddicha keessatti waa'ee dhugaa argatanii furamuu misraachoo himeera. Yaa Waaqayyoo, akkuma ati beektu kunoo ani afaan koo kana labsuutti hin dhowwine. Mena dhaggeeffadhaa kana. Maaliin labsa iddoo kanatti Daawit? Lakkoofsa gadirraa. Ani waldaa guddicha keessatti waa'ee dhugaa argatanii furamuu. Dhugaa argatanii furamuu jechuun dhugaa wangeela. Waa'ee dhugaa argatanii furamuu misraachoo himeera. Taanee maal kadhata? Waaqayyo, akkuma ati beektu kunoo an afaan koo kana labsuutti hin dhowwine. Horii argateen illee deebi'ee waa'ee Waaqayyoo dubbatan. Lolee waggaa meeqa lolee biyya ormaatti baqadhee otuun ajjeesuu danda'uu dhiisee otuun maal jedhu jalaa baqadhee Waaqayyo naa lolee lafaan dha'ee har'a immoo mootummaa kana naa diriirsee warqee meeqa naa kennee meetii meeqa naa kennee harka koo keessa gashee mootummaan koo bal'ateen jedhu. Wanta hundumaa yaa Waaqayyo sirkaa fudhanneedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Sirkaa fudhanne situ nuu kenne. Humna keenya miti, dandeettii keenya miti. Kun misraachoo wangeela labsuudhaan kan isin Waaqayyo ka godhe himoo jechuudha waan isaaf ta'e himuun. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 30 irraas immoo maalidhaa?
Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 30 akkana jedha. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 30 isiniin dubbisa. 11 30. Iji hojii nama qajeelaa muka jireenyaati. Iji hojii nama qajeelaa muka jireenyaati. Namni ogeessi malaan lubbuu namaa indeeffata. Lubbuu namaa indeeffata. Malaan jechuun gowwoomsee sossobee jechuu miti. Iji hojii nama qajeelaa gararraa jira. Jireenyi keenya adeemsi keenya mataasaa namaaf wangeela ta'uu hin danda'a. Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa irraa dhaqaa dubbisaa. Atamma dhumaatti deemi. Kana godhi labsi. Lafa iddoo kee kutaasii kenname dhaqxeen dhaabbattaa jedha. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Hunduma garas immoo Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 baay'ee na tola. Warra isan sila dubbadheefis wal naa hidha kun. Dudhaa kiristaanummaatiif gatii isaan kaffalan isin argitu. Asirratti immoo jarri kun attamii wangeela labsuudhaaf akka isaan kutatan argitu. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraa. Yesuusii ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'u obbolaa lamman Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiriyaas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuu jiru iyyuu arge. Isaan qurxummii qabdu turan. Yesuusis na duukaa bu'aa. Anis nama kana walitti qabdan isinan godha. Kun duuka buutota isaa hundumaa har'a warra jiraatanis ilaalachuudha. Kiyyoo gara biraa isa isaan qaban dhiisee isumaanii kana booddee nama qabdu. Kiyyoo nama qabuun nuti nu biree ta'e dubbiidha dubbiin nama xaxuudha. Inni gooftaa Iyyasuus Kiristoos jedhu du'ee du'amoo kee ergamatti kennu itti kennee deema kana ittiin. Hojiin keessan kana namaa misraachoo labsitu hin deebiftuu namaaf jedha. Egaa wangeela labsinu yoo jennu gooftaan erga du'ee du'aa ka'ee booddee koo sirrii isiniin jedhee dhaamsine dhaamisa kana beekuu qabna. Deebinee abboommii kana keessatti abdii guddaas of biraa qabna. Maal jedhee yeroo isin kana gootaan immoo guyyaa hundaas hin bira jira. Hin labsina yeroo jennu hunduma dirree lolaa dhaqee labsamiti. Hunduma dhaqee immoo wangeela labsuudhaaf fiiga jechuu miti. Karaan ittiin labsan karaa adda addaa jira. Warri dirree lolaa dhaqanii labsan fuuldura bu'anii labsan jiru. Warri kadhataan labsan jiru. Warri horii isaaniitiin labsan jiru. Warri karaa adda addaatiin wanti nu goonu fuula Waaqaa duratti tokko. Kan isin dhibu hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraallee hafuura qulqulluun kennaa ayyaana adda addaa kennu malee hafuura qulqulluu illee kan inni bu'uu barbaachiseef isa kana. Dhaqeen isinii dubbisa. Hafuura qulqulluu otuun uffatiin hin bayinaa kan jedhame illee isa kanaaf. Yeroo hafuura qulqulluu uffattan maal akka gootan isinitti mala iddoo sanarraati. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraallee hafuura qulqulluun kan inni kennameef illee boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa ilaa na caqasaa. Akkana isin garuu hafuura qulqulluu immoo isinirra bu'u humna hin godhattu. Dhaggeeffadhaa gama. Humna godhattanii Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma dara lafaattis dhuga baatuu koo hin taatu. Wangeela labsitu. Hafuuruma qulqulluu kan inni dhachiisuu barbaachise illee kanaaf. Kennaa ayyaana karaa hafuura qulqulluu kan inni kennuuf illee kanaaf. Wangeela lallabamuudhaaf. Kanaaf kiristaanummaa adeemsa kiristaanummaa keessatti inni tokko maal jechuudha? Adeemsa kiristaanummaa keessatti wangeela otuu of hin qusatin karaa adda addaatiin misraachoo wangeelaa labsuu danda'udha. Hojii kanaaf of kennuudha. Maala noo beekeen dubbadhu jedhu namooti baay'een. Karaa baay'ee kadhachuudha gajjenne. Nan kadhadhaa abaluu kadhadhu nan kadhadha siifan kadhadha sadanii mana chillaa jedhame. Maqaa namaa tarreessanii fuula Waaqaa duratti ilaayaa Waaqayyo abaluun ofitti mul'isi. Ilaayaa Waaqayyo abaluun boojii. Kadhannaa hin hojjetamu. Nan yaadadha Great Commissionii keessatti prayer care share waan jedhamu tokko jira. Kadhannaa maqaanuma mana namaa dhaxxanii nama mantanii eeyyuu sin hin didu. Waaqayyoon duratti kadhata sii kadhadha maal sii kadhadha dhuun. Eeyyuu naan kadhatin hin barbaadu hin jiru. Maqaa galmeessinee hin kadhannaaf hin gaafannaa wanta inni jedhu attam sii ta'eeraa yeroo jedhu hin ta'aaf kan isin Waaqa hojii hojjeta bakka ta'eef kan akka godhe egaa Waaqayyoodha jennee wangeelatti dhugaa baana. Kanaafiyyuu kadhannaadhaan lallabuu hin danda'ama. Qarshii kennanii warra dhaqanii lallaban deeggaruu lallabuu hin danda'ama.
Ofii keenyaas immoo lafa hojii keenyaattis haa ta'uu, lafa deemuu dandeemnes haa ta'uu, qaamaan dubbachuu lallabuun hin danda'ama. Jireenya kiristiyaanummaa, duudhaa kiristiyaanummaa uffannee wangeela sirrii jiraachuun illee lafa hojii hojjennu waajjira keessatti hojjechuun illee wangeela labsuudhaan hin danda'ama. Meetiin sila kaafteetti waa tokko na tole. Hojii lafa hojiitti annammina nama tu'etti. Ija jabaatanii akka dubbachuu jechuun qallaan hin seena. Maaliif yeroo yaaduni Waaqayyoon ilaalee nama hojjetuu barbaadu alaqaa san barbaachisu alaqaa guddaatu jira. Alaqaan dhufee alaqaan dhiisee. Na argee yeroo dhufu taphatee yeroo dhufu jedhanii walitti manii dosee fuudhanii sobanii akka waan hojii hojjetanii fakkeessan. Ija isaa argitan achumatti argitanii. No nama akkasii miti seen kan jechuu danda'u nama diina ta'etu no nama akkasii miti jechuutti ka'u. Na yaadadhan qabbaneen biroo hojii hojjettu tokko kan baay'ee lafa jiraannu keessatti dhugaa ba'ame keessaa tokko maa inni hojii hojjetti bakka ta'ee fi qabxii kennu koreedhaan qabxii kennanii waan adda addaa godhu sadarkaa guddinaa kennu. Nama baduu keenya barbaadu xanqaayii beekamaatu lakkii dubartiin kun nama akkasii miti ijoolleen keenya kana nutti himne cimtuudha no hin ta'u jedhee falmuutti qabu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf karaa adda addaa labsuun hin danda'ama bakka ta'e uumaa wanti nu yaaddeessu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu inni ja'affaa isa kanaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Egaan kana jedheeti qabxii koo isa ittaanutti darbuudhaaf yeroon koo xinnoo hin sokkadhe yaada yookiin isee kana dubbadha. Torbaffaa adeemsa jireenya kiristiyaanummaa keessatti kan nu beekuu qabnu warra kaan tajaajiluudha. Kana yeroo lama dubbadheera bakka ta'e baay'een dubbadhu. Warra kaan maal gochuu tajaajilu. Maal keessatti dubbatte yoo jettanii qabxii lammaffaa guddinatu nurraa eegamaa yeroo jennu hundee gadi fageeffachuu wangeela irratti henneetu achi ol immoo gara guutummaa kiristoositti guddachuu henneetu dalga guddan yeroo jennu immoo hawaasa keessatti harka wal qabannee ayyaana walii hirmaannee waliif jiraannee waan adda addaa ho'a walii gooneetu guddanna isa jedhu ni kaase. Kanaafiyyuu ammas iddoo kanarratti waan tokko tokkoon dubbadha garuu sirratti. Warra kaan tajaajilu jechuun maal jechuudha? Kiristoos Yesuusiin hin tajaajilla yeroo jennu Kiristoos Yesuusiin tajaajiluun keenya kan inni ittiin mul'atu tokkoof tokko warra nu bira jiran tajaajiluudhaan. Eewun horma ta'u, eewun kiristiyaana ta'u. Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 12 akkana jedha. Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 12 akkana jedha. Akkana jedha. Waanuma namoonni akka isiniif godhaniif jaallattanii isinis immoo akkasuma isaaniif godhaa. Seerriif raajonni isuma kana hin barsiisu. Na dhaggeeffadha. Seera jechuun Matsaafii Musees raajoti isuma kana barsiisu. Maa inni nama akka mataa keetti jaalladhanii barsiisan. Waanuma namoonni isiniif godhanii akka godhan jaallattanii isinis immoo akkasuma godhaaf jechuudha. Tajaajilaa. Kana naafa godhu otoo hin ta'in gochuu waan qabdaniif tajaajilaa. Keessumaa gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyus boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti immoo waan dinqii tokko dubbate. Waanuma dinqii tokko dubbate. Waan nami baay'een dagatu. Addoo kanarraa maa jedha 25 kaasee isiniin dubbisaa 31 kaasee. Yesuus immoo ilma namaa ulfina isaatiin ergamootni Waaqayyoo hundinuu isaa wajjin hin dhufu. Yommus inni teessoo ulfina isaa irra hin taa'a. Yommuu namoonni baay'een lafa yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolotaa re'ootatti akka gargar fo'u innis namoota sana gargar hin fo'a. Warra hoolotaatti fakkeeffamanii gara mirga isaa warra re'ootatti fakkeeffamanii gara bitaa isaa hin dhaaba. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraataniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifame. Isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture nyaata anaaf kennitaniittu. Dheebodheen ture dheebuu ana baaftaniittu. Orman ture akka nama keessanitti na simattaniittu. Qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu. Dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu. Hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhe. Ergasii warri qajeelonni deebisanii gooftaa yoom beela'uu kee arginee nyaata siif kennine yookiis yoom dheebichuu kee arginee dheebuu si baafne yoom orma ta'uu kee arginee akka nama keenyaatti si simne yookiis yoom qullaa ta'uu kee arginee daara si baafne
yoom dhukkubsachuu kees yookiis hidhamuu kee arginee gara kee dhufnee jedhaniin na deeggafadhaa lakkoofsa 40 mootichi immoo deebisee an dhuguman isinitti hima obboloota koo warra hundumaarraa gad deebi'an kana keessaa isa tokkoof hammi isin gootan anaaf gootan isaaniin jedheen tokkoof hammi isin gootan anaaf gootan isaaniin jedheen kana gaan fooyyessinaa hindiinnaa galagalchinaa maa inni orma ta'een ture akka nama keessanitti na simattan beela'een ture na nyaachiftan dheebodheen ture na obaaftan daareen ture na uwwiftan dhukkubsadheen ture na gaafattan hidhameen ture na gaafattan maal eessatti si argine carraa kana hom arganne nuyi atoo waaqaa eessatti dhukkubsatte yoom daarte yoom beelofte yoom ormatti akka eessumatti si argine jennaan waan garaa kutsaanitti isin keessaa obboloota simbira jira keessaa haala kana keessa warra jiran keessaa tokkoof yoo gootan anaaf gootanii tajaajila walii tajaajilu jechuus akkasiiti. Ofiif duwwaaf nu nuune waaqayyo. Yaa karaa adeemtotaa warra adeemsa jireenya kiristaanummaa adeemaa jirtanii angidaa dabalatee dubbiin kuni badaa namooti quban qaban kana. Beela'aa nyaachisuun dheebotaa obaasuun nama orma ta'e immoo ormummaatti lakkaa'u nuyi isuma jiru yoo ormatti lakkoofna malee barbaanne hidda barbaanne ormatti lakkoofna malee isa ormayyuu miti barbaanne hidda fagootti corree deemne akaakayyuun tinii isaa beekama ni laakkachi dhufeenna waaqayyo nu amaaru dhuguman isin jira orma isa ta'e immoo ofitti kan qabdan jira kana yoo gootanii anaaf gootanii kanaaf eebbifamtanii kanan argee gara mirga abbaa kootti galaa kanan isiniin jedhe kanaafi nu isa kana ortodoksii fa'i ilaannu isaan maal isa gochuudhaan fayyina jedhanii bakka yaadaniif garuu nu warra fayyeef warra ayyaanaan fayyeefis wanti kun barbaachisaadha wangeela waan fooyyessu nu qabu waaqayyoof garanni guddaan haa ta'u Kiristoos kan inni jireenya keenya keessaan mul'atus namoota tajaajiluudhaan waa biraa miti namoota biraa tajaajiluudhaan Maatiyoon suma boqonnaa 5 lakkoofsa 14 lallaba gaararratti gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa dubbate maal jedhee dubbate jettanii waa'ee keenya kan inni dubbate jira boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti dubbate Kiristoos akkana jedhee dubbate laa dhaggeeffadhaa isin ifa biyya lafaati mandara tulluu gubbaatti ijaaramee dhokachuu hin danda'u homtunuu ibsaa qabsiisees guuboo jalan kaa'u baattuu ibsaarra kaa'a malee ibsichis mana keessa kan jiru hundumaa fi in ibsa isin akkasii kan nu ittiin ibsuu dandeenyu gaa isa gooftaan jedhe maal jechuun nama gara biraa tajaajiluudhaan otuu qomoon addan baasin otuu amantiin addan baasin otuu sadarkaa jireenyaatiin addan baasin namoota akka tajaajilu waaqayyo nurraa barbaada kuni adeemsa jireenya kiristinnaa keessatti baay'ee barbaachisaa jechuudha. 8ffaan maal jettanii gatii duuka buutummaa beekuu fi gatii kaffaluuf qophaa'u. Na yaada qabbaneeni waa'ee duuka buutummaa yeroo barsiifte gatii duuka buutummaa jedhu kana barsiiftetti bakka ta'e baay'een dubbadhu sarratti. Egaa yoo waaqayyo jedhee arratti fixadheen amma tokko ariifadhee deemuu yaadee fixuu hin dandeenye yoo waaqayyo jedhe fixuu yeroo isiniin jedhu walitti bubbutee jechuudha. Torban isa dhufu nan xumura jedheen amana. Waaqayyo gooftaan maccaa isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Har'a qabxii 3 dabalanne qabxiin 3 dabalanne maa inni 5ffaa irratti duudhaa kiristaanummaa beekuudha. Duudhaa kiristaanummaa beekuudha. 6ffaa irratti immoo wangeela labsuudhaaf qophaa'uudha of kennuudha. 7ffaa irratti immoo warra kaan tajaajiluudha. Kun kana beekuu qabu namooti karaa adeemanii namoota jireenya kiristaanummaa warra adeemanii kana beekuu qabuudha. Torbee dhufuu qabxii tokko lamatti walitti butee fixaa qabxiinni 8ffaan gatii duuka buutummaa nu duuka buutota eega taane duuka buunee deemne eega ta'e gatii duuka buutummaa beekuudhaa fi kaffaluuf gatii ba'uu qophaa'uu isa jedhu laallaa qabxii 9ffaa irratti qabxii dhumaa tokko laalleetu raawwanna. Waaqayyo gooftaan maccaa isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Kanaan booddee yoo waaqayyo jedhe bormataasaa paawerpoointii kana meetiittiin ergaa maaliif qabxii isaafis jechumaan ilaaltanii isa dhumaa irratti bakka ta'ee fi in argattu simbira gaa jedhee yaada. Luqqisa anas irratti hin dubbisne tokko immoo
isin yeroo barreeffama kana argitan ofii keessan dubbifachaa adeemuu dandeessu. Akkasin dubbifattan isinii fadhiisaa. Waaqayyo gooftaan egaa nu haa gargaaru. Adeemsa kana isan nu deemsaa jira. Adeemsi hamma har'aatti nu fideera. Inni hamma har'aatti nu fide immoo bara keenya isaa fi nu deemsuuf amanamaadha. Waaqayyo Ameen. dhugaan isiniin jedha. Kuni Ameen. tola mataa keenyaa miti, dandeettii mataa keenyaa miti. Kan namatti tolu yeroo hundaa akka nama makiinaa keessa ciisee of gatee rafee yeroo tokko tokko makiinaa warri oofantu itti gaafatamummaa fudhata malee namni tokko tokko rafa. Namichi kun laga buusaa maaludhaan jiru of gatanii shofeeruma isaarratti amananii rafu. Waan tokko hin beekan. Akka kana adeemsa kiristaanummaa kana keessatti of gannee amannee kan akka deemnu nu gochiisu maa inni abdii guddaa qabna, intinii qabna, waadaa guddaa qabna. Waadichi maa inni ani immoo guyyaa hundumaa hamma bara dhumaatti isinii wajjin nan ta'a inni jedhu abdii guddaadha. Kanaaf isa argannee deemna bakka ta'e homaan sodaannu. Wanta nurraa harcaasuu qabnu harcaasaa, wanta lafa keenya kaasaa, wanta gochuu dhiifne gochaa, wanta immoo gochuu nurra hin jiraatu ture goone immoo dhiisaa karaa keenya irra akka sussuqnu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Boqonnaa 3 nan dubbisa. Kun barumsa keenyaaf ammasii kan nu ittiin yaadannudha. Akkana jedha. Obboloota koo akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiise wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuuf nan kaadha. Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusitti ol nu waamedha. Waaqayyo gooftaan miilla keenyas yaada keenyas qalbii keenyas adeemsa kanarratti nuuf haa eegu. Bara keenyaaf ammas Waaqayyo bara keenyaaf nu haa tarkaanfachiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Kadhannaa baadhaan kadhadha.